Ashama harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oro 2020. Guyyaa har'a barreeffama hayyuun siyaasaa obbo Jawaar Muhammad barreessan tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Barreeffamni kun kan namni hundi ilmi Oromoo guutuun dhagahuu qabu waan ta'eef akka dubbiftan yookaan akka dhageeffattan gamanumaan isin affeera. Dr. Biraana Masqal Abbabaa sanyii itti gaafatamummaa konsilaa Los Angeles irraa kaafamuu ijoo marii guyyaa kaleessaa ture. Dubbii isaa irratti qabxii muraasa jedheen bal'ootti dabra. Tokkoffaa, Dr. Biraana Masqal mootummatti dabalamuun sirrii ture. Warri bifa garagaraan qabsootti hirmaachaa turre mootummaa ce'umsaa kana waan dandeenyu hundaan gargaaruu qabna ejjennoo hunda keenyaa ture. Lammaffaa, ramaddiin isatti kennamte kan isaaf maltu hin turre. Namni hedduun waan beeku hin se'u malee namni kun dippiloomaatii olaanaa ogummaa yeroo dheeraa qabudha. Filannoo 1997-2005 booda ajjeechaa mallasaan ummata irratti geggeessee mootummaa hamma gadi lakkisuutti Itoophiyaa mishiin UN kan New York keessatti argamutti dippiloomaatii olaanaa ture. Erga mormiin dhiisee bahee ammoo barnoota seeraa isaa itti fufee Doctor of Jurisprudence isaa Minnesotatti fudhate. Abukaatoo seeraa ta'ee yeroo hojjetu qabsoo geggeeffamaa ture keessatti gahee inni taphachaa ture namuutu beeka natti fakkaata. Kana wannan tarreesseef isa faarsuuf miti. Durumaa itti gaafatamummaa isaa hin malle fudhachuun tuffatamuu fiduu hin oolu jechuufi. Embaasiilee Itoophiyaa kan kaadireen guutame keessa namoonni hamma isaan barnootaa fi muuxannoo qaban hagoodha. Isa garuu ambaasaaddaraa'uu qofaafuu dhaabbatni konsilaa godhe. Sa'a abbaan gaafa cabse ormi ija jaamsa kan jedhu anatu itti guute. Sadaffaa, erga hojii san eegalee booda mootummaa kana difeendi gochuuf jecha gochoonnii fi jechoonni faallaa qabsoo Oromoo inni fayyadamaa ture gaarii miti. Kana innis warra hafanis irraa baratu jedhee abdadha. Bararaa oolii allaattii duuti lafaa angoo feene qabaannus booddeen teenya Oromoo fi Oromiyaadha. Afraffaa, namni kun kan ari'ame sababa lammummaa isaatiin jedhan sobaa. Gaafa muudamus lammummaa biyya alaa akka qabu ni beekna. Akka beekan ammoo warra muude waliin yeroo sanitti haasofnee waan turreef dubbiin tunis kaatee rakkoo hin qabu jedhameet godhame. Har'a sababa ittiin ari'an argachuuf gadi baasan. Lammummaan tun Oromootuma laallatti fakkaata malee masaraa kan guute jiru warra paaspoortii biyya alaa baadhatee jiru bar. Shanaffaa, barruu isaa keessatti akka waan ormi shiraan isa ariisisee qofatti kaaye. Ormi isa dabalatee Oromoota biraa jibbuun dhoksaa miti. Garuu ormi nama hamma isaa beekamtii qabu marii fi hayyama muummichaatiin alatti ni taasisu hin fakkaatu. Murtii isaa
murtii isa muuduutu ministeerri haajaa alaatiin akka hin ta'in nan yaadadha. Hardhas ministeera haajaa alaattuu qofatti godheen hin fakkaatu. Amma dubbii waliigalaatti haa dabarru. Ari'amuu biraa namas qal ta'ee namni biraa nu ajaa'ibuu hin qabu. Yoo waggaa dabre kana gara mootummaan kun itti deemaa jiru xiyyeeffannoon hin hordofin malee warri alaa itti makame dhiisii kan koree ta'eyyuu haxaayamanii jiru. Fakkeenyaaf Lammaa Magarsaa, Warqinaa Gabayyoo, Warquu Gaachenaa, Birhaanuu Tsaggaayee, Xayyibaa Hasan, Milkeessaa Miidhagaa, Baacaa Jinnaa fi kan kana fakkaatan hedduu tarreessuun ni danda'ama. Damee waraanaa fi tika keessaa dhibbaatamaan itti gaafatamummaa irraa mulqamaa jira. Warra dhiibamaa jiran kanaaf tokko tokkoon sababa adda addaa tarreeffamaa ture. Garuu walitti qabanii paartiin jiru xiinxallaan malee hiika guutuu yookiin full picture argachuun hin danda'amu. Akka kiyyatti kaayyoof tarsiimoon bilisiginnaa ilaalcha dantaa fi eenyummaa Oromootiin fandamentaalii waan wal faallessuuf namoonni xiqqoma miira Oromummaa qaban saba kanaaf naatoo qaban himata seenaa Oromoo yookaan naareetiivii amanan oolee bula malee sirna kana keessa hin turan. Takki ni ari'amuu yookaan ufiif keessaa bahuu akeekni bilisiginnaa utubaalee yookaan piilars lama qaba. Kan duraa yuunitarii isteet ijaaruudha. Kan lammataa sirna diinagdee niwuliberaal uumuudha. Bilisiginnaan sirna federaalaa fi paarlaamentarii kana diiguun sirna yuunitarii kan pirezidanshaal ta'e ijaaruu akka kaayyeeffatte yeroo himnu namni hedduu hin amanne ture. Amma ifa natti fakkaata. Sirna federaalaa diiganii sirna yuunitarii ta'een bakka buusuun olaantummaa hawaasummaa aadaa fi eenyummaa garee duraanuu sirnicha harkaa qabu jabeessa. Hiree saboonni akka Oromoo walqixxummaa horachuuf qaban cufa. Kanaafuu yaaliin sirna federaalaa diiguu jecha biraan Oromiyaa diiguu Oromoota kana miseensa paartii fi ilaalcha kamiyyuu qaban biratti fudhatama hin argatu. Akeekni lammataa bilisiginnaan sirna diinagdee niwuliberaal ta'e ijaaruudha. Sirni diinagdee kun motorri guddaan diinagdee dureeyyota jedheet kaaya. Shoorri mootummaa isa jabeessuudha. Haasaa muummicha ministeeraa Abiyyi gaafa paartii isaaniitiif galii walitti qabuuf galma Barkumeetti qophaa'e irratti dubbatan dhageeffadha. Adaduma dureeyyoonni daraan qabeenya horataniin galiin isaan irraa harca'u tiraakiraal daawon hiyyeessaaf hiree bana jedha. Sirna diinagdee kun gartuulee duraanii qabeenya harkaa qaban daraan yennaa duroomsuu gartuulee adeemsa seenaa keessatti hirmaannaan diinagdee irraa dhiibamaan daraan hiyyoomsa. Oromoon biyya kana keessatti hirmaannaa diinagdee keessaa dhiibamee turuu isaa waan waakkatamu miti. Sirna diinagdee niwuliberaal kana keessatti Oromoon daraan hiyyooma. Fakkeenyaaf akeeka imaammata diinagdee niwuliberaal kana
keessatti hangafti piraayiveeshinaaliidha. Piraayiveeshinaaliin yeroo jennu kaampaaniileen harka mootummaatti hafan gurguruu qofa miti. Lafti albuudni kan biraas dhiisii tajaajilli mootummaatu gara dhuunfaatti naanneffama. Qabeenya uummataatiif mootummaa gurguratanii dhuunfatti dabra kana eenyutu bitachuu danda'a? Gartuulee dursee qabeenya yookaan kaapitaal harkaa qabuu fi waaheellan biyya alaa qabuudha. Biyya kana miiliyoonota 2,300 ta'antu jira jedhama. Kana keessaa namoonni 5%, Oromoonni 5%dha. Kana jechuun gaafa qabeenyi uummataaf mootummaa gurguramu harka eenyu akka seenu tilmaamuun ifa. Qabeenyi harka Oromootti hafe tokkochi lafa. Ammatti sodaatanii afaan keessa haa qabatan malee imaammanni niwuliberaan biltsiginnaan hordoftu lafti akka gurguramtu kaaya. Sana jechuun lafa cicciramtee harka qonnaan bulaa Oromootti haftes abbootii qabeenyaaf dabarfama. Akeeka kana namni Oromoo xiqqoma of beeku akka dhuunfaa fi walootti yookaan sabaatti fudhachuu hin danda'u. Waliigalatti kaayyoo fi akeekni biltsiginnaa lamaan yuunitarii isteetii fi niwuliberaal ikoonomii poolisii dantaa waloo fi dhuunfaa Oromootaa kallattiidhaan kan faallessuudha. Abiyyii fi warreen yaada kanaan deeman dura Oromoon sossobnee kaayyoo kana hojiitti hiikna jedhanii abdachaa turan. Garuu dursa mormiin keessumaan itti dhooye. Warreen keessaan dura dhaabbateen dhiibanii cal'isiisuu yaalan. Hin milkoofne, dubbiin uummatallee wal geesse. Paartiin sun osoo lafa hin qabatin samirratti rarraatee hafuu hubatan. Yeroo ammaa kaayyoon isaanii fudhatama uummataa yookiin popular legitimacy argachuu akka hin dandeenye jala muranii abdii kutaniiru. Kanaaf aangoorra turuuf akeeka isaan hojiitti hiikuuf gartuulee lamatti fayyadamuu barbaadu. Gareen tokko warra akeekni yuunitarii isteetii fi niwuliberaal ikoonomikii fayyadamuu danda'uudha. Gareen lammataa Oromoota yakka amma dura uummata irratti hojjetanii sabaan tuffatamanii jiranii. Waggaa dabare kan namoota OPDO duraanii wayyaanee waliin uummata keenya akka malee miidhaa turan haaromsaan harca'an gandaa hamma federaalaatti wanni ol dachaasaniif kanaafi. Gama Oromootiin amma tooftaa sobuu fi sossobuusan akka hin hojjenne hubatanii tooftaa bituu fi dhiittaatti yookiin corporation and corporation ce'anii jiru. Commercial and militarization akka tooftaatti baafataniiru. Kanaaf ammoo namoota amansiisuu waan hin dandeenyeef mallaqa paartiin kan mootummaa fi gargaarsa alaatiin bitatan horachuuf barbaadu.
warra dide mormu ammoo humna waraanaan cabsanii afaan qabsiisuun tooftaa lammataati. Walumaa galatti kaayyoon bilisiginnaa dantaa dhuunfaaf saba Oromoo individual and collective interest waliif faallaadha. Waliin deemuu hin danda'anii. Paartiin bilisiginnaa kan fayyadus kan irraa fayyadamus gartuuleen unitary state fi new liberal economic policy irraa fayyadamuu danda'an qofaadha. Kunniin ammoo warra Itoophiyaa dullattii keessatti faayidaa siyaasaa, hawaasummaa fi diinagdee argatee kuufateedha. Kan kuufatan san daraan guddifachuuf imaammanni bilisiginnaa isaan fayyada. Gareeleen seenaa keessatti saamamaa, dhiibamaa, iyyoonfamaa as gahan daraan balbaltitti cufama. Oromoo fi saboota kaayyoon bilisiginnaa miidhu kana mallaqaan bituuf humnaan butuchuun yeroof hojjechuu mala. Garuu bu'aan konsekensii kaayyoo isaanii wal faallisu. Contradiction biyya kanaa daraan kan bal'isuuf paartii bilisiginnaa tanas ummata Oromoof saboota cunqurfamoo daraan kan addaan fageessuudha. Adaduma wal dura dhaabbannaan Oromoo fi mootummaa paartii biyya bulchuu hammaataa deemuun Oromoonni bitamanis ta'een butuchaman sirnicha keessatti hafan dhiibbaa garlamee hamaa keessa galu. Uummanni akka gantuutti farrajee dhiibbaa hawaasummaa irra gaha. Warri aangoo harkaa qabu ammoo ija shakkiin laala. Turee bulee takkaa ofii keessaa bahaa takkaa ni darbamu jechuudha. Dhumarratti gorsi namoota mooraa qabsoo Oromoo keessaa sirna kanatti makamaniif ani qabu kaleessa makamuun keessan sirrii ture. Namuu ilmaan abbaa gadaatu angootti dhufe waan ta'eef haa gargaaruu jedhamaa ture. Hardhas abdii yoo hin kutatiniif mala. Bira dhaabbannaan keessumaa turuu barbaadan nan hubadha. Mala biraa dhabdanii keessuma turuu barbaadan nan hubadha. Garuu hanga sirnicha kana keessa jirtanitti Oromoon hin miidhinaa, faallaa dantaa Oromoo dantaa saba kanaa hin dhaabatinaa, ajjeechaa ilmaan Oromoo keessatti harka hin hirmaatinaa, dantaa yeroof jettanii adeemsa saba kanaa qoqqoodu keessatti hin hirmaatinaa, hanga guyyaan gahee keessaa baatanii yookaan ari'amtanii of eeggannoon hojii ogummaa keessanii hojjedhaa kan nuun jedhu hayyuu siyaasaa obbo Jawaar Mohammadi. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oro 2020 waan hanga ammaatti na dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechaa YouTube chaanaalii kana subscribe gochuun, like gochuun, share gochuun akka nuuf guddiftan kabajaan isin gaafadha.